Weellisaan Teediroos Kasahuun yookaan Teedii Afroo namoota qarshiin kaffalameefiin ukkaanfamee utuu ajjeefamuu argeera. Nageenyi fi araarri Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoonni Alex Tuubii saayitii kanaa odeeffannoowwan kiristaanaa wal qabatan qabannee dhufneerraa hanga xumuraatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya namooti yeroo jalqabaaf gara chaanalii keenya dhuftan chaanalii keessan kana subscribe gochuudhaan eegalaa isiniin jecha kallattiimaan gara odeeffannoo qabannee dhufneetti isin dabarsina. Odeeffannoo isa jalqabaatti gaafa dabarru Raajii Bullaa Tamasgeen mana adabaatii gadhiifameera. Odeeffannoo keenya lammaffaa irratti isiniif dhiyeessuun immoo Raajiin Jooy Ciroo mana adabaa seenee jechuun dhagahameera. Kunis maaliif akka ta'e kan isin dhaggeessifnu ta'a hanga xumuraatti nu hordofaa jecha. Odeeffannoo keenya kan gara xumuraa irratti immoo artistii Teedii Afroo ukkaamsamee utuu ajjeefamuu argeera jetti namni Waaqayyo tokko. Isas akkamitti akka ta'e isin dhageessisna hanga xumuraatti nu wajjin tura isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenya isa jalqabaatti gaafa dabarru Raajii Bullaa Tamasgeen yeroo darbee baay'een keenya miidiyaa hawaasaa irratti akkuma argaa turre haasawaa Divine Show irratti godhe ture. Haasawaa sana irratti namni Waaqayyoo Raajii Bullaan kun wantoota hedduu dubbatee kan turee fi sana keessaa Jaalmaloon abbaa afuuraa kooti. Waggaa dura immoo abbaan afuuraa koo Israa'el Dansaadha jedhee akka turee fi kana malees ani kadhadhee fi jennaan dubartiin tokko ulfooftee torbee gidduutti mucaa deessee jechuudhaan dubbatee ture. Kana qofa utuu hin taane amma immoo dubartoonni sa'aatii 24 gidduutti kadhadhee fi dhala akka argatan nan taasisa jechuudhaan Raajii Bullaa Tamasgeen akka dubbatee ture baay'een keenya dhageenyarra. Egaa guyyoota lamaan dura immoo hidhamee akka turee fi guyyaa kaleessa jechuun sanbata duraa immoo gad lakkifamee akka jiruu fi karaa fuula feesbuukii isaa illee akkas jechuudhaan barreessee jira. Hunduu gaarummaaf ta'eera. Mana koottis nagaan deebi'eera. Manidhaa keessatti nagaafachaa kan turtan akkan ba'uuf immoo humni gargaarsa naaf gootan ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun yaada isaa barreesseera. Waldaa isaattis guyyaa har'aa kanaan jechuun dilbata tajaajila irraa akka jiru fuuluma feesbuukii isaa irratti beeksisee jira. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya isa lammaffaatti gaafa dabarru Raajii Jooy Ciroo kan jedhamu baay'een keenya abbaa Miraakil Moonii jennee kan waamnu gidduu kana to'annaa seeraa jala seenuun miidiyaaleen garaagaraa odeessaa jiru. Raajiin kunis jechoota garaagaraa kan dubbatuu fi hojiin isaa baay'ee ulfina Waaqayyoo kan mul'ifne akkasumas of tuulummaan kan guutame akkasumas sodaan Waaqayyoo kan irraatii mul'annedha. Namni kun jechoota falaasamaa hedduu dubbachuun beekamaa tajaajiltoota ni tuffata. Mee dhaggeeffadha jechoota isaa muraasa keessaati. አይ እነሱ በፌስቡክ ላይ እንዳረሙ ማን ነው ሾመው? ማን ቄስ ነው? ማን ወንጌላዊ ነው እውቅና ሰጣቸው? ፌስቡክ ላይ የወጣችሁ አገልጋይ አረሙ፣ ነቢያቶቹ አረሙ ብሎ ለነሱ እውቅና ሰጣችሁ ማን ነው? አለ? እሱን አላውቅም እኔ አላውቅም። በቃ እውቅና ፌስቡክ ላይ እውቅና ሰጣችሁ አገልጋዮች አረሙ፣ ነቢያቶች አረሙ ብሎ የሚናገር ሰዎች እኮ ማንም ለነሱ እውቅና አልሰጠም። እነሱ ራሱ አባት የሉም። እነሱ ራሳቸው አባት የሉም። ገጻሽ ሰው የሉም። ገጽ አባት የሚኖራቸው እኮ ቀጥ አድርጎ ነው መሳደጋቸው። አባት ስለሌላቸው እኮ እንደፈለጉ ምላስ ረዝሞ የሚናገሩ። አባት ያለ ሰዎች እኮ ዝም ብሎ አይናገርም። እኔ መንፈስ አባት አለኝ፣ ዝም ብሎ አልናገርም። እኔ አሁን ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ላይቭ አልገባም። ለምንድን ነው የማይገባኝ? Egaa namni kun maaliif seeraan to'atame kan jedhuuf akka odeeffannoo miidiyaalee garaagaraa irraa argannetti guyyoota darban sagantaa magaalaa Hosaanaatti qopheesse akka turee fi sagantaa sana irratti immoo namoota hirmaatan qarshii kaffalanii akka ta'e dubbatee jira. Innis namoota galmaahuu fi qarshii 3,20 hanga 5,50 kan gaafatee fi namooti qarshii kana hin qabne sagantaa kana hirmaachuu akka hin dandeenye dubbatee jira.
በዚህ ጉባኤ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች እግዚአብሔር ፋይናንሻል ይጎበኛል፣ ቤቴ ይጎበኛል፣ አገልግሎቴ ይጎበኛል፣ ስራዬ ይጎበኛል የሚሉ ሰዎች በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚሳተፉ ሰዎች በኢትዮጵያ ብር ከ3000 ብር ጀምሮ 100,000፣ 50,000 እና 20,000 ጭምር መመዝገብ ይችላል። Kanuma irraa ka'uun tajaajiltoonni magaalaa Hosaanaa keessa jiraatan qaama nageenyaatti himuun dhimma kana beeksisanii poolisiin akka to'atamuuf gaafatanii turanii. Egaa namni kun qarshii amantoota irraa funaanee dhimma mataa isaatiif oolfachuu fi akka turedha Naatnaa'el Daawit dhimma kana odeeffateera. Egaa dhaggeeffattoota keenya nama kana yookaan Raajii Ciroo kana wanti Raajii jedhamee akka waamu irratti namatti mul'atu kan hin jirree fi namni kun hojiin isaa dhaloota biratti baay'ee balaaleffatamaa kan hin jirudha. Waaqayyo dhaloota kanatti haa araaramu jecha odeeffannoo keenya isa dhumaatti gaafa dabarru caamsa guyyaa 5 bara 2014 ganama mul'ata kanatti aanuun arge. Weellisaan Teediroos Kasahuun yookaan Teedii Afroo namoota qarshiin kaffalameefiin ukkaanfamee utuu ajjeefamuu argeera. Artistiin kun uffata gaabii fakkaatu uffatee ganamaan hojiif ba'ee kutaa taa'e keessatti utuu jara tokko waliin dubbatu argee mariin isaaniis gara jalqabaa kan nagaa fi kaka'umsaa kan fakkaatu ture. Erga waliin dubbii kana sa'aatii dheeraaf godhanii jarri kun gidduutti kolfa gurguddaa otoo kolfanii argee gara xumuraa irratti garuu haalonni hunduu kan waliif isaan hin galchine fakkaatutti dhufe. Egaa namooti isaan waliin turan kun al takkaa teessumarraa ka'anii takka immoo ta'anii dubbii arrabsoo fi sodaachisuudhaan guutee dubbachuu eegalanii dhuma irratti dubbiiwwan turan hunduu kan waliif isaan hin galchine ta'uudhaan itti fufee jaroota sana keessaa namooti lama gara Teedii Afroo dhufanii isa hudhu turanii. Innis maaloo adiraa lubbuu koo bahuuf utuu isaaniin jedhuun dhagahee isaan garuu isa dhagahuuf hin eeyyamamne. Dhuma irrattis isa ajjeesanii yookaan lubbuu isaa dabarsanii. Erga ajjeesanii booda jarri sun hunduu miliquudhaaf utuu fiiganii argee firoota koo Waaqayyo ergaa kana maaliif akkanatti agarsiise hin beeku. Anis yeroosuma siree koo irratti lafa buheen jilbeeffadhee kadhachuuttan kahee nama kanaafis araarri akka ta'uufan jedhee kadhachuu eegalee. Egaa biyya keenya irratti wanti rifaasisaanii fi duumessi gurraacha isaan biraan akka hin taaneef hunduu maaloo haa kadhatu suniin jecha obboleettii keenya Maartaayyeetu dubbate. Kana jechuudhaan kan gabaase toora miidiyaa hawaasaa yookaan yuutuubii Naatnaa'el Daawit irraatii odeeffanneerra. Egaa jaallatamoo hordoftoota chaanalii kanaa Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas ni dubbata. Kanaafuu hundumti keenya jabaannee haa kadhannu siniin jecha odeeffannoo saayitii kanaaf qabannee dhufne asuma irratti goolabna. Namooti gara chaanalii keenyaa reefuu dhuftan chaanalii keessan kanaa sabiskiraayib godhaa odeeffannoon keenya ariifatee akka isin bira ga'uuf jecha odeeffannoo biraan walitti deebinaa hanga sanatti turtii gaarii siniin jenna eebbifamaa.